Okay, taphattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin nagaa fayyaa jirtu har'as qophiin keenya akkuma jennetti isiniif qabannee jirra. Akkaataa ittiin riichaarjii goonu keessaa karaawwan isin argisiisuu barbaanne jechuudha. Goldgem irratti namoonni riijisteer gootan jechuudha. Keessattuu liinkii kam kootiin namoonni riijisteer gootan keessaa wantoota feetan gaafachuu dandeessu, wantoota sirreeffamuu qabu hunda akka kompleeks isin goone jechuudha. Yookaan sodaa tokko malee jechuudha. Wanti isin irraa ta'u wanti tokko waan jirreef keessaan dubbisuu dandeessu jechuudha. Isiniif sirreessuu nan danda'a waan ta'eef jechuudha. Adeemsa manaajarii wajjin qabnu waan ta'eef kanaafuu jechuudha riichaarjii gochuudhaaf jechuudha har'a isinitti argisiisuu barbaada. Diipooziit bakka jedhu kana hoomii kana keessaan jechuudha bakka diipooziit jettu kana jechuudha yeroo takka cuqaasna. Diipooziitii kana yeroo fide jechuudha kan meeqa akka bitachuu barbaadnu asirratti kan nu argisiisudha jechuudha. Kanaaf dirqama nuti kan 800 isinitti argisiisuu barbaadu waan ta'eef kan 800 guyyaa 5 keessatti nuuf baha waan ta'eef jechuudha 800 yeroo takka cuqaasna. Ergasii diipooziit immediately kan jedhu kana cuqaasna jechuudha yeroo takka. Erga kana cuqaasne jechuudha Chrome keessa seennee jechuudha Chrome kanaan akkaawuntii nambarii ittiin transfer goonu jechuudha CB-dhaan isa sana nuuf fidaa isa sanatti galchina jechuudha. Bifa kanaan jechuudha keessaa baafachuu dandeenya. Wantoota barbaachisoo ta'an hundasaa tokko tokko nu gaafachuu dandeessu. Kanaaf har'a kan 800 akka itti baasan Commercial Bank of Ethiopiaadha. Commercial Bank of Ethiopia cuqaasnaa fi jechuudha ergasii jechuudha asirratti akkaawuntii kana koopii goone jechuudha yeroo takka isa sana cuqaasna jechuudha pilaasii asitti argamu kana cuqaasna isa kana jechuudha keessaa hin baanu transaction ID nu barbaachisa waan ta'eef akkasumatti as keessatti dhiifannee jechuudha gama CBE seenna jechuudha erga kanatti isiniif seenne jechuudha transfer bakka jedhu kana cuqaasna transfer account to CBE accountidha jechuudha kanaaf erginaaf jechuudha account number irratti koopii goone sana asirratti copy goona paste goona jechuudha isa copy godhanne sana jechuudha yeroo kana cuqaasna maqaa wajjin akkasumatti nuuf fida birrii haga ta'e jechuudha 800 isiniif barreessina jechuudha keessatti barreessinee fi reasoning jechuudha kan barreeffamu jechuudha reasoning isaa wanta bittan sana jechuudha fakkeenyaaf jechuudha goldedha jechuudha goldgem jettanii continue goote jechuudha. Erga kana xumurtanii jechuudha kunooti loading nuuf jedha jechuudha transaction ID nuuf fiduu sana jechuudha kunooti asirratti screenshot godhanna jechuudha kun careful yeroo hunda kana dagachuun qabdan yeroo kana kanatti godhanna kanaaf copy gochuudhaaf jechuudha view receipt kana seenna jechuudha view receipt kana seenne jechuudha Chrome'dhaan transaction ID sana jechuudha fuunee bakka reefu tana bana argine sanatti guutuu qabna jechuudha bakka bana sanatti jechuudha. Kanaaf continue jennaanii continue jennee asumaan jechuudha PDF kana seennee wantoota INP fi Grace Farm irratti argitan haaluma sanaan jechuudha wanti guutamu akkaatuma adeemsa sanaatiin jechuudha. Asirratti wanni fuunu transaction ID keenya copy goona jechuudha. Achumaan namoonni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Namoonni hedduun akkasumatti nu hordofaa jiranii wantoota haaraa isin qunnamu isiniif dhufuu barbaadan jechuudha subscribe gochuu isin hin dagatinaa isin jenna. Maaliif isin barbaachisa waan ta'eef adeemsa kan erga wajjin eegaltanii wajjin xumuruudhaaf barbaachisaadha waan ta'eef kunooti akkuma argitan isuma kana copy godhannaa jechuudha yeroo takka isa kana copy goona. Okay, erga copy goone iddoo transaction ID iddoo banaa jalqabaa sana seenna jechuudha amma Chrome keessa jechuudha bakka reefuun tana irratti nu dhaabe jechuudha yeroo takka irraa deebinee iddoo kanatti nu deebisa kunooti as dhufne jechuudha ID sana asirratti enter your transaction ID reefuun tana goone sana jechuudha akkuma adeemsa Grace Farm fi akkasuma jechuudha inni kunis kanaaf submit goona. Submitting keenya successfully nuuf ta'ee jira jechuudha kunooti akkuma argitan successfully nuuf jedhe confirm goona jechuudha. Confirm goone xumurraaf jechuudha erga kana xumurree wanti nuti goonu manaajarii wajjin walitti argisiisuu qofatu nuuf hafe jechuudha. Kanaaf confirmation keenya kana gama irraa argannu keessaa erga isa kana xumurree jechuudha WhatsApp yookaan manaajarii groupii keenya yookaan kan nuti hogganu jechuudha isa sana wal arguu qabna jechuudha kun akkuma argitan asirratti kun balansiin koo 808 naaf recharge ta'ee jira jechuudha
erga recharge ta'e managerii keenya yoo dubbisu feenes asumaan dubbisna invest goone jechuudha yeroo kaanis yookaan jalqaba jechuudha erga investing kun erga nuuf seenee jechuudha wantoota adeemsa isaa namoonni keessa isaa barbaadan jechuudha start goone WhatsApp-in seenna jechuudha jalqaba manageriidhaan jechuudha wal argisiifna manageriidhaaf jechuudha screenshot nuti ergine sana erginaaf jechuudha erga ergineef jechuudha adeemsa isaa kunooti deposit gama kanaan akkaataa itti goonu hunda nuuf himee jira waan ta'eef gaalaarii keessa seennee jechuudha isa erginu sana jechuudha erginaaf jechuudha withdraw your deposit godhuu keenya ragaadhaaf jechuudha xumuruu keenya agarsiifna jechuudha by the way yeroo hedduu yeroo feetanitti jechuudha deposit gochuu dandeessanii jechuudha online irra jiraatan waan ta'eef jechuudha isaan depositing yeroo feetan keessatti jiraachuu danda'a waan ta'eef deposit gochuu dandeessu wantoota godhaman keessaa inni tokko isa kana isaaf erginee jirra jechuudha kanaaf haaratti seennee jechuudha invest wantoota godhuu qabnu jechuudha 808 qabna waan ta'eef invest wantoota godhuu keessaa inni tokko kun kanuma kan guyyaa kana bitachuu dandeenyu sana jechuudha isuma kana jechuudha kanaaf 800 kun asirratti 800 invest now kan jedhu kan invest ammumatti invest akka nuuf godhuuf jechuudha tuqaasnaaf jechuudha yeroo tuqne jechuudha kun invest gochuudhaaf daily wantoota argannuu fi akkasumas 800 jechuudha wantoota argannu jechuudha 800 bu'aa isaa 140 guyyaa 5 keessatti ta'uu isaa nuuf himee jira jechuudha kanaaf invest now jennaan jechuudha buying nuuf jedha ergasii jechuudha ni xumura jechuudha nuuf xumura orderii keenya keessa nuuf kaawaa jechuudha kun akkuma search jedheen jechuudha akkuma argitan gaa kunooti nuuf kaawee jira jechuudha yeroo isaa nuuf lakkaawaa jechuudha yeroo kana jechuudha kanaaf nuti asirratti jechuudha total hourly profiting keenya sa'aatti jechuudha birrii 9 nuuf hojjeta jechuudha birrii 9 sa'aatti jechuudha sa'aatti birrii 9 keessaa baafachuu dandeenya receive goona jechuudha kunis boonasii keenya jechuudha boonasii keenya yeroo hedduu yeroo hunda seenuudhaan jechuudha sa'aatiidhaan seennee keessaa baafachuu dandeenya bifa kanaan jechuudha bitachuu dandeessan jechuudha kun amma nuuf hojjechuu isaa nu argisiisaa jira jechuudha kunooti sa'aatii sekondii akkasumas hourly hojjetaa jechuudha wanti kun guyyaa 4 qofa ta'uu isaa asumatti argitu jechuudha sa'aatii 24 kana yoo walitti idaanii guyyaa 5 ta'a jechuudha guyyaa hanga kana keessatti ni xumurama jechuudha kanaaf haala kanaan recharge godhachuu dandeenya jechuudha yeroo kana nuuf hojjechuu eegalaa jechuudha tiimii keessan akkasumas akkuma isin jedhee eegalaa isin jechuu barbaada yeroo kana jechuudha yeroo kana profitability keessanis ni ida jechuudha wantoota hafee jechuudha kanneen kanaan alaatti jechuudha barbaadan keessan comment jalatti naaf dubbisaa naaf barreessaa isin jechuudha viidiyoo sana akkasuma kan hojjechuu barbaadan jechuudha keessan akka naaf barreessan isin barbaada comment naaf barreessaa comment keessa irra dhaabbadheen jechuudha wantoota barbaachisoo ta'an kan isin fayyada jedhu isiniif qopheessin isiniif dhufa jechuudha har'aaf qophiin keenyas kan of akkaataa haga qophii kaanii wal arginutti nagaan naaf tura